Biyya Ahmad mootummaa biyya Ahmad deeggartaa sin ajjeesaa yookaan waraana Sudaan miti Wallagga keessatti dhaqee kan uummata Oromoo keenya irratti baay'ee beektaa yeroo baay'ee kan nama akka isaan dhaabbileen Oromoo kun uummata Oromoo kana uffatan kanatti na guba beektaa inuma na guba keessa artisti Umarra nama baay'ee jaalladha waggaa waan ittiin fakkaate fuulduratti bahee kan aartiidhaan qeequ yeroo sanatti kunoo taateen miidhee sirbaa ture sun sirbisaa sun maalirratti akka inni sirbe eenyu akka inni qeeqe walleessaa sanarraa ni dhaabbachuu qabu uummata keenya waan gatii sodaan ni miti kan mul'ate daninnatiin wayyaanee otoo faana nu dhooftee nu faana deemtu biyya 21 irra naanna'eetan biyya tokkitti itti kooluu galtummaa otoo hin gaafatiin an biyyatti deebi'e galtummaa miti silaa Oromarraa otoo dhalan nu faarsanii sababuma maaliitiin Oromoon duuti har'a Abiyyi Ahmad Oromoodha qulqulluu Oromoo abbaan feete waan feete jechuu ni dandeessa alisammaa Amaarri ol kaatee Jawaar Mohammad kana isa koompitara wayyaanee raasaa bahe kana Yamanii elektiriikii ni rakkoon qabu. Abiyyi Ahmad Dr. Abiyyi Ahmad silaa imaanaa uummata Oromootti kenname 4 kiiloo fudhatee seene dhaabbilee Oromoollee kadhatee kan galche isa nama maqaa qabsoo Oromootiin qabsaa'u xinnaa guddaa hunda kadhatanii kan galchan lammaffaan isaani waan saayikooloojii Oromoo kanatti bu'u waan beeta mangistii kana keessatti hojjetamu hunda walitti bu'iinsa dhaabbilee Oromoo dabalatee walitti bu'iinsa Oromoo walitti fiduu kan hojjechuudhaaf maa Daawud Ibsaa faana hin mari'atin maa Jawaar faana hin mari'atin maa Mararaa faana hin mari'atin namoota isaan kadhatee galche kana hunda maa mari'atin hawultii Haayila Sillaasee Minilik miti kan seexanaallee achi keessatti dhaabuudhaaf maa isaanii hin mari'atin waan inni godhee isatu garuu Oromoo walitti buusa taanaan dhaabaa miti barkan uummata Oromoo asii jijjiirama kana kan fide OPDOs miti ABOs miti OFOs miti OFDOs miti garuu qabsaaniiru karaa itti amananii isaa hundi isaanii ABO'n umurii isaatti fide hayyoota Oromoo gameessa meeqatti dhabne goota Oromoo bakka bu'aan qabne hundatti dhabne ammatti muudeen gaddaatti dhabaa har'a inni jechuun Oromoo maqaa dabsisummaa Oromootiin dhumaa jira isaan jijjiirama kana akka abashaan mangaamiin jette kana manguma kanatu yaa'ee wayyaanee dhukkee irraa kaasee jette galche OPDO keessaa immoo adda durummaadhaan yeroo Lammaa Magarsaa fuuldura bahee falmu sana bara OPDO keessaa Lammaa Magarsaa qabsiisuudhaaf kan isheen olii gadi shirrisaa tokko hedduudha sajjeesisu hin dadhabne lakkoofsaan jiru achi keessa har'allee harka lafa jalaatiin TPLF faana warri hojjetan miseensi isaanii jiru bara dhaabaan jara isaan kana dhaqamu erga galanii booda isaanii garaa bal'atanii itti amananii Daawud Ibsaan umurii isaa qabsoo Oromoodhaan fixe bara jedhanii dhaqanii jiraatan kadhatan gadi wajjin qabsoo dantaa uummata keenya wajjin eegsisa waliin jedhanii walagalanii dhufan walii galanii dhufan ergas gaanii booda sagal lakatti saniitiin doorsisu isa galchan immoo karaa ba'uu dhorkanii maaloo godhuu shambii walii galchuu jechuun tuffii uummata Oromoo irraan kan ka'e malee yeroo kanatti sinitti immoo anumti shiyyartuun kun ijaarrachuu nan danda'a gaangistaan anumti shiyyartuun gabaabduun jaambuunis akka barbaade mandara keessatti carraa uummanni Oromoo magaala keessatti walii ijaaru kanaan nafxanyaan har'a meeshaa bitatti magaalatti walii ijaaru Oromoo ijoollee keenya lagatti ittisanii waraana fichisiisu jidduutti uummata Oromoo kana dhaabsisuu dadhaban miti dantaa sabaa wanti jedhamu soba
dantaa saba ofii dursuu yoo barbaadan kan garaatti sababa kiyyaan uummanni Oromoo qeerraan godaanii jetteetu aduuf qabsitee dhugaatii qabattee walii abboomaa kan isaan wal baay'ee ji'a jaamboota waa lama tokko dhugumatti nama filannoon haqaa hin jiraa hin jiru sin jedhu jennuu sana Nakama nakamu na desha shurin yoo dhugumatti biyyattii kana keessatti Oromoon firan qabu yeroo baay'ee akka addummaa isaatti akka garaa laafummaa isaatti firan qabu hunduu kan isa nyaachuuf ammoo yoo karaa nagaa milkaa'uu baate warri kanaan dura nyaachuu mi'eeffatan kun warri kanaan dura qoqqoodanii nama bubburuu baran kun ammallee maanguddoonni aangoo gadhiisan maqabeetti galanii achi ta'anii waanuma wiskii dhugaa oolan qofa namatti fakkaatan warra waggaa 17 bara darbii mormina jedhanii daggala bahanii dhaaba meeqa gowwoomsanii dhufan waggaa 20 ta'u aangoorra gaafa turan waan saammatan sanaan hin ijaarratu barbaada dhugumatti amma Oromoo waraana ijaarrateera ijoolleen keenya daggala jirtu amma dhugumatti dhimma Oromoo jibbee godhu qabu Oromoon har'as ribeetuma lola sababuma turtii uummata Oromoo irraa qabu dhaabbilee Oromoo irraa kan ka'e silaa Oromootu qabu walii dhufee magaalaa keessatti walii ijaare ulaa ishee keessannaa isheen baatu kaadhiyyuu dura dhaabbachuu qabdi daggala ittisanii ittiin doorsisuuf ittiin loluun gargaaru kan keessatti jedhamu ittiin doorsisuuf loluun gargaaru Adaamaa keessatti waan ta'eef kanaaf akkuma sayyoo jedhe gadi baanii piroofeeshinii keenya waa jechuun daa'imman muuziyeemii baay'ee waan ta'eef gurguraatti lakkaa'ee ni beeka ta'e warra kaleessa hidhaa turree hidhaatti nu gaafachuu sodaatuuf warra barbaadu warra harka nu qabachuu sodaatutu har'a baamee gaafii nu onnee horateeraa